jirtu mata biyyaa kam jirtan hundi keessanuu baga jiraattan dhiyaadha eessarraa akkanu daawwachaa jirtan eessarraa sagalee tan akka dhagayaa jirtan barreessaame mana keessatti magaalaa teessanii fi biyyarraa daawwachaa jirtan dhugumatti waan ajaa'ibaatu deemaa jira oduulee adda addaa qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira akkasuma sanitti gaa waan biyya teenya keessatti deemaa jirurraayis dirqama waan nurra jiruuf jecha waan keenya irraanfachuu hin qabnu waan keenya irraa isinii haasoyna oduulee addunyaadhaa ta'e isin dhaga'uu qabdan jennee yaannuus fuffunaannee isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra dhugumatti akkaan gaa yeroo biraa isin barsiise dura xiqqoo erliidhaan dhufe gaa hundumaafuu dhiyaaddaadha waa hedduudhaatu deemaa jira tana hunda irraanii haasofnaa garuu barreessaame mana keessatti eessarraa akkanu daawwachaa jirtan akkasuma san eessarraa akkanu dhagayaa jirtan harka keessaniin taap godhaa koppiliin godhaa sheer godhaadha warreen chaanaalota keenya hin beekne taateessa kaa'uu garaan itti nu qunnamuu dandeessan gara feesbuukiidha tiktaakii fi yuutuubiidha akkasumatti gaa warreen telegiraamii isin mijaa'us achirratti nu argachuu ni dandeessanii dursoo warreen gara yuutuubiidha dheeyxanii sabskraayibiin godhin deema sabskraayibii godhaa yeroo oduu isinii dabarsine booda achirratti ni maxxansina san qofallee oduun taanee fuuldura qunnamtiin keenya karaa yuutuubiidha ta'uun oolu akkaataa agartee tiktaakiin kun rakkoo adda addaa nurratti gaggeessaa jiru kan hundi keessanuu ni agartan. Kanaafuu gara yuutuubiidhaa sanachi godaanuun keenya waan hin hafne yeroodhaan dhaqaatiti sabskraayibii godhaa akkasuma sanitti obboleeyyan saayibottan keessanittis himaa isiniin jenna. Garagaa feesbuukiidhaatiinis dabree waan deemaa jiru niin barreessaa garuu yeroo hedduu gartee waa hunda babarreessuun gaariidhaa miti. Oduu gartee mirkanooytuu takka gartee oduu dhuga dhiyaatuun maxxansaa hundinuu dhibbaa fi dhibbatti dhugaa jechuun nama dhiba garuu immoo oduu dhugatti dhiyaattu takka gartee tan konformi taate jechuudha. Akkasuma sanitti garagaa tiktaakii kanaanis nu agartanii tiktaakii kanaas irra hedduun keessan akka yeroo hedduu arkaa jirtanitti rakkoo adda addaatu deemaa jira. Kanaafuu ogguu nuti laayivii dhufnilleen akka gartee namni biraa hin agarree fi warreen silaa dhaga'uu qaban bira akkan dheeyne warreen tiktaakiidhaa godhaatii jiran. Akkana jechuun shaadoo baan jechuudha. Kanaafuu gartee as jala akka nuti baanuuf harka keessaniin taap godhaa, koppiliingii godhaa, sheer walii godhaadha isiniin jenna. Dhugatti gaa oduulee gurguddoon arraan tana deemaa jirtu bireeking niwusii hedduudhaatu keessa jira. Gareen warra Iiraan, Paakistaanii fi Qatar Ameerikaa wajjin marii Swiizerlaanditti gaggeessaa jiran san marsaa duraa injifannoodhaan xumurreeti jirraa jaanii warri Ameerikaadhaa ibsachaati jiran akkasuma sanatti yaada gartee marii sanirratti gaggeessaa jiran gara miidiyaalee adda addaatti gurgurachaa jiranii sanirraa wanta gatataniin isinii himuutu jira. Akkasuma sanatti gareen warra Iiraaniis inumaa marsaan tuni akka injifannootti gara isaaniitti laalaati jiran. Kanarratti qabxiilee isaan mirkaneessuu barbaadanirraa akka waan barbaadan arkatanii fi waan Ameerikaan arkachuu barbaadu takkaa'u Ameerikaan irraa barbaadullee akka Ameerikaa kannanitti takkaa'u gartee give and take kannanii fudhachuu waan akkasii sanitti gartee marii tana gaggeessaa jiranii jaaniitti gaa odeessaa jiran. Sanirraas wanta gatataniin isinii himutu jira. Akkasuma sanitti Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaadhaa guyyaa har'aatirraa eegalee gara jiddu galeessa bahaa deemee biyyoottan akka Kuwait, Bahareenii fi warreen United Arab Emirates kan faadhaan marii ammaan tana Swiizerlaanditti gaggeessaa jiran tana isaanitti gurguruu barbaadaa takkaa'uu gartee akkaataa isaan horii doolaara biliyoona 300 kana gara Iiraanitti investi godhanii fi tooftaa adda addaa irratti hojjechuudhaaf deema jaaniiti odeessaa jiran. Gara kaaniin pirezidantiin biyya Iiraan guyyaa boruu gara Paakistaan akka imaluudhaaf deemu miidiyaaleen gabaasaati jiran. Kunis qabxiilee ilaa arraan tanaa takkaa'u gartee edda galgala irratti walii galan tana gara marsaa itti aantutti marii fuulduraa godhuudhaaf deeman jaaniiti gaa odeessaa jiran. Akkasuma sanitti sanirraas wanta gataa isinii himuutu jira. Lolli Yuukireenii fi Raashaa jidduutti gaggeeffamaa jiru haalaan jabaatee itti fufaati jira. Guyyaa arraan tanaa mootummaan Raashaadhaa akka jechaa jirtutti yoo xiqqaate duroonan Yuukireen 500 ol barbadeessineeti jira takka buufneeti jirra jaaniiti odeessaa jiran. Duroonan isaanii kuni bikkee hedduu Raashaa keessaas akka haleelaa jiru viidiyooleen bahaa jiru kuni mul'isaati jira. Inumaatu mootummaan Yuukireen misaayiloota warra neetootiin nu haleelaa jirti. Nuti kanaaf deebii ni goone jettee Raashaanis gara isaaniitiin dhaadachaati jiran.
Tana qofallee odoo hin taane oduuleen biraatis hedduudhaatu jira keessaafuu gartee oduu amma rakkoo biyyoottan jiddugaleessa bahaatii fi inumaa gartee karaa biyya teenyatti illee deemaa jirtu kanarratti miidiyaaleen oduu takka takka dubbachaati jiran sanirraas gartee waan isinii himuutu jira. Itti aansuudhaan rakkoo biyya teenya keessatti gartee deemaa jirtu keessaafuu uummata keenya irratti kan yeroo adda addaa asirratti illee irraa haasawaa jiru kanarraa ida'annoodhaaf yaada takka takka keessaafuu gartee waan deemaa jiru irratti anis yaada kiyya isiniif hin dhiyeessaa. Guutumatti dhiyaadhaa isinin jennaa harka keessaniin taaptaap godhuun dhiisinaadha. Koppilinkii godhuun dhiisinaadha. Oduu gartee tan Ingiliz keessaayis Prime Minister Techi biyya Ingiliz akkumaan kalee isinii himaa turetti aangoo gadhiisuudhaaf deema jaanii ta'uu odeessaa turan san arrammoo mirkanooteeti jirti aangoo gadhiisuusaa ibseeti jira. Garuu aangoo gadhiisuusaa kana duuba maaltu jiraadha irra hedduu gartee waan amma namni hedduun baruu barbaadu sanirraas gartee yaada takka takka isiniifin hima jechuudha. Guutumatti dhiyaaddaadha. Eegaa warreen gartee dhugatti yaada ammaan tana deemaa jiruu fi akkasuma sanitti waan guyyaa kaleedhaa TV dhengatti hedduu gartee gara sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru irratti yaadni gartee nuti dhiyeessaa jirru yaada walqixaa odoon yaada gartee namayyuu hordofa odoon taane yaada nu dhageeffame akkasuma sanitti akka Oromootti gartee wanni lafarra jirtu tana wanni gartee hojjetamuu qabu akkasii jennee yaada keenya oguu dhiyeessinu irra hedduun keessan yaadni keenuu ta'ee jira akkanatti jabaadhu itti fufii jettanii gartee warreen natti barreessaa jirtan galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Keessaafuu warreen biyya nu daawwachaa jirtan guutumatti yeroo isinii mijjooytu gartee yeroo isinilleen halkan isinitti hin taane dhufaati jirra. Tanarratti gartee suuta keessa tolfannee yeroo bareeddu ni goona jechuudhaan isin hubachiisuu barbaanna. Guutumatti gaa dhiyaadhaa isinii jenna. Harka keessanis laa'u taaptaap godhuun dhiisinaadha. Dura dursoo oduun arraan tana irraa eegallu tan gartee Ingiliz keessatti ammaan tana akka malee oowwitee deemaa jirtu. Akkumaan arraan tanallee isinin jechaa ture reefuun tanaas kaleellee isinii dubbachaa turetti ministeertichi biyya Ingiliz inni aangoosaa gadhiisuusaa inumaa gartee nama hedduutu irraa gammachuu qaba. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti guyyaarraan tanaa yeroo duraatiif gaa aangoo gadhiisuusaa san as bahee dubbatu inumaatu gartee amata lameen dabare kana keessatti nuti waa hedduudha hojjenne akkasuma sanitti rakkoo hamtuu keessa dabreeti as geenye rakkoo tan gartee silaa nuti furmaatatti godhuu dadhabnees dhugumatti ani waan biyya teenya jaaladhuuf jechaan akkanatti hojjedhe jechuudhaani yaada isaa dhiyeessee jira. Garuu namtichi kuni eega aangoo irratti as bahee as jidduu rakkoo hamtuutu isa qabachaa ture. Rakkoo guddoon gartee tan biyya keessaa ikoonomiidha akkasumatti waa'ee immigireeshinaati. San birallee dabartee lola Falasxiinii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru kanarratti waan inni hojjechaa turee fi hammam takka biyya isaanii keessatti uummata miidhaa akka ture keessaafuu warreen yaadota isaanii gara sooshaal miidiyaatti barreessaa turan mana hidhaadhaa naquudhaanii akka Prime Minister biyya Ingiliz kaduraatti beekama. Inumaa dubbiin san qofallee odoo hin taane gargaarsi inni uummata Falasxiiniif takkaa'u gartee mootummaa Israa'eliif godhaa ture san uummata Falasxiinillee gara genocide achi garagalchee jira jechuudhaani namni hedduun qubatti laata. Akkasuma sanitti warreen conservative ta'anis takkaa'u gartee paartiileen biraatis inni kun gartee nama dadhabaadha nama biyya miidhu jiru jechuudhaan maqaa adda addaa isa kanarratti gaggeessaati turan. Keir Starmer jechuun nama dhugatti gartee akka aangoo tana fudhachuudhaaf amata 4 dura warreen polotishaanonni addunyaadhaa babbeekamaan kan akka Obaamaa faan isa kana tireen godhanii leenjii adda addaa kannanii fi akkaataa inni Prime Minister itti tahee biyyatti gaggeessu hunda itti barsiisanii gartee as geessan. Duuba gaa namtichi kuni hujii amata 4 irratti hojjetanii isa kana karaa Prime Minister biyyattitti as fidan kuni yeroo gabaabduu keessatti inumaatu amata 2 keessatti aangoorra bu'uun isaa kuni hujiileen amma dura dabarte san akka dogoggora taatee fi inumaatu akkaataa inni biyya tana itti guddisuudhaaf hin hojjenne takka irratti isa kana leenjisaa turanii jaaniiti warreen itti dheenyan keessa beekan qubatti laachaa jiran.
Duba gaa yaada gartee eega inni aangoo irraanta nagadhiise maaltu itti aanaadha. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti namtichi kuni Faraaj Jaaniini nama gartee paartii konservatiiv irraa gara piraayim ministeeraatti dhufuu barbaadu irraahi garuu yeroo ammaan tanaa waan paarlaamaa keessaas waan hin jirreef jecha akka gartee filannoon gaggeeffamuu qabdu. Takkaa'uu filannoon tan snap election jaaniin tan gartee daddaffiidhaan godhan akka godhamtu je'eeti yaada isaa dhiheessaa jira. Akkuma gartee egaa inni mootummaa tana dura dhaabbatutti garuu piraayim ministeertichi hamma danda'utti gartee biyya tana nagee irratti gartee hojjechuudhaaf tattaafateetti jira jedhee dubbatee jira. Gara isaatti wanni takka ta'e inni irra deebi'ee dubbatu piraayim ministeertichi mootummaa Yuukireen cinaa dhaabbatee inumaatu gartee hamma deeggarsa Yuukireenii godhe sila Ingiliziifis gargaarsa godhe gaarii ture jechuudhaani. Isa kana komachaa jira. Warreen biraatis keessaafuu gartee ammaan tana paartiin leebariidhaa tan piraayim ministeertichi irraa riizaayinii godhatuni nama bikka isa bu'u yeroodhaaf qopheeffataniiti jiranii. Namni san yeroo gabaabduu keessatti takka arranii ta'a takka ammoo boruu ta'a. Inni gartee aangoo fudhachuudhaaf deema jedhanii odeessaa jiranii. Namni kun nama yeroodhaaf aangoo gaggeessu ilaa hanqa yoo filannoon tuni tan taatu taatee fi tahaftu taate. Amma yaadni jiru warreen leebariidhaa waan harka olaantummaa paarlaamaa keessa waan qabaniif jecha takka nama gartee bikka isa bu'u haayyatan takka ammoo filannoo godhaniiti filannoodhaan aangoo fudhatanii. Yoo filannoodhaan aangoo fudhatan taate ajendaa ifii isaaniitiif irratti caahan takka ammoo ajendaa biraatiin biyya gaggeessu. San jechuun maandeetii addaa harkachuudha. Yoo akkas hin taane taate ammoo akka gartee isaan olaantummaa qabaniin yoo filannootti gartee kan bikka kaayaatti achi gargalan taate ajenduma ammaan tanaa kana karaa yaada biraatiin fuulduratti tarkaanfachiisuudha jaaniiti gaa odeessaa jiraniin isiniin jaa. Akkasuma sanitti oduu biraataniin isinii himuu barbaadu warreen gartee Yurooppii keessatti paartiileen warra Jarmanilleen yaadota garagaraa dhiheessaati jiran. Keessaafuu guyyaarraan tanaa ministeertichi haajaa alaa biyya Jarman akka gartee yaada dhiheessaa jirutti rakkoo gaazaatii fi rakkoo ammaan tana addunyaa qabatte keessaafuu karaa ikoonomiitiin badiin akka jirtutti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti deebi'uu qabdi jechuudhaani yaada isaa dhiheessaa jira. Hogguu akkana yoo keessaafuu gartee mootummaan Doonaald Tiraamp yeroo dabarte tana keessatti hammam takka lola Iiraan kana odootiin qophaa'een gaggeessuu irratti gaazni addunyaadhaatii fi ikoonomiin addunyaadhaa miidhamuu dandeesse. Tanaafuu namni yeroo ammaan tanaa itti gaafatama guddaa qabu pirezidaantii Ameerikaatii je'eeti gartee isatti qubalaachaa jiran isiniin jechuu barbaada. Akkasuma sanitti gaa wanta takka gartee taniin isin garsiisutu jira odoo gartee oduutti antutti hin dabarre guyyaa kaleedhaa miidiyaaleen hedduun yeroo viidiyoolee adda addaa agarsiisan akkaataa itti gaafatamaan takkaa'u piraayim ministeertichi biyya Qatar akka wanta dubbisin J.D. Vance itti aanaa pirezidaantii Ameerikaadhaa hogguu mana keessa ol seenu isa kana hin dubbisin sooshaal miidiyaa gubbaarra namni hedduun gartee akka ajendaa godhaniiti irraa haasawaa turanii. Reefuun tanaa hogguu gartee miidiyaa Aljaziiraati wajjin gaafii fi deebii godhu akka ifii isaati jeetti ani J.D. Vance yoo xiqqaattee za'a lamaaf wajji haasawneetu turre odoon mana ol hin seenin dura. Tanaafuu egaa mana ol seene booda wanni gartee achitti isa kana harka fuudhuuf hin turre ammoo piraayim ministeerticha Paakistaan yeroo dheertuudhaaf waliin agarre tanaafin gartee isa dhaqee harka fuudhee jechuudhaani waan warreen sooshaal miidiyaa adda addaa irratti barreessaa jiranii fi viidiyooleen olii gad deemaa jiran yoo argatanillee hin beeku nama hedduutu gartee qubatti laachaa ture dubbiin san xiqqoo dogoggoraa jechuudhaani akkasitti irraa dubbatee jira jechuudha. Warreen ammaan tana dhufaa jirtan yaada isin jenna maal gartee akka barreessaa jirtan hin arku keessaafuu gartee warreen irra deddeebitanii barreessaa jirtan. Dhiyaadda yooyyaa kam jirtan? Okay.
Okay. So marii Switzerlanditti gaggeeffamaa jirtu tanarraa dursoo waan takka takka isinii himeetiin akkasitti oduu itti aantutti achi dabarraa. Guyyaa kaleedhaa yeroo dursoo marii eegaluudhaaf gareen Paakistaanii fi warri Iiraan akkasuma sanitti Qataarii fi Ameerikaa ji'i walitti dhufanii marii eegaluudhaaf deeman rakkoon adda addaa akka isaan qabattee turte isinii himaatiin ture. Akkasuma sanitti eega marii eegalanii xiqqollee haasawan sababa pirezidantiin Ameerikaadhaa warra Iiraan sodaachisee fi inumaatu yoo gartee isin akka biyya san keessaa gadi hin baaneen isin godha takka ammoo yoo gartee baatanii xayyaarallee hortan akka isin biyyattii sanitti hin galleen isin godha jeeni pirezidantiin Ameerikaadhaa sodaachisaati ture. Waan kana hunda isinii himaatiin ture. Garuu guyyaa irraan tanaa hoguu gartee vaayis pirezidantiin Ameerikaadhaa miidiyaadhaaf ibsa godhu dubbiin tuni dhugaadhaa miti. Pirezidantiin Ameerikaadhaa xiqqoo gartee waan warri Iiraan godhaa jiran kanarraa aara waan qabuuf takka gartee akka xiqqootti muufatee fi isaaniif deebii godhe malee isaan sodaachisuudhaaf miti jechuudhaani jechoota isaasan gartee irraa tolche. Takka ammoo pirezidantiin Ameerikaadhaa akkuma gartee warri Iiraan trash talk godhaa jiranitti inninis trash talk godhee isaaniif deebii deebisee takka gartee walitti dhaadatanii jechuusaati. Kana keessatti eega gartee gaa warri Iiraan nuti marii tanaas hin goonu yoo gartee pirezidantiin dhiifama nu gaafate malee ja'anii achirraa haanii deemaniiti turan. Boodarra gaa dhiibbaa adda addaatiin takka gartee warreen Paakistaanis kunoo as dhufnee jirraa akkana nu dhiiftanii deemtan ja'aniini jara gartee itti dhiyaatanii gara walgahiitti deebisuudhaan walgahiin san itti fufteeti turte. Inumaatu akka gartee miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiranitti ilaa halka walakkaa bira dabranii toora sa'aa takkaa sa'aa lamaa kanatti walgahii xumuratanii akka gaa sa'aa Switzerlanditti jechuudha. Halka walakkaa keessa gartee walgahii isaanii xumuratanii. Sanirratti qabxiilee adda addaa irratti waliigaluu isaanii ibsaniiti jiranii jaanitti odeessaa jiran. Wanni gurguddoon isaan irratti waliigalan keessaa dursoo gara Iiraanirraa eegallaa akka gartee miidiyaaleen gabaasaa jiranitti mootummaan Iiraan gaaza isiidhaa akka barbaaddetti akka magaalaarra gurgurattu yeroodhaaf Ameerikaan hayyama gooteefii jirti. Kana gartee waan Iiraan yeroo dheertuu gaafachaa jiranirraa qabxii duraati. Itti aansuudhaan uggurriin Ameerikaan Hormuz irra godhaa jirtu san guututti akka irraa kaatu Ameerikaan irraa kaasuu isiidhaa ibsiteeti jirti. Gara kaaniin lolli Libanaan keessatti gaggeeffamaa jiru akka guututti dhaabbatu. Akkasuma sanitti waraanni Izraelis naannoo Libanaan kana keessaa akka if duuba deebi'u. Qabxiin tuni haalaan jabduudha turte qabxii tanarratti illee yaa'ii meeqa booda irratti waliigalaniiti jiran. Kanarratti Ameerikaan itti gaafatama fudhattee Izrael achi keessaa akka baaftuu fi inumaatu lafa Izrael gadhiiftee keessaa baatu tana warreen Hizbollaadhaa odoo hin furanne warreen Libanaan waraanni Libanaan jechuudha. Akkuma beektanitti gartee Libanaan kuni waraana qabanii waraanni Libanaan kuni waraana ilkee hin qabne takkaa'u gartee waraana onnee hin qabne waraana gartee fakkeeffatootaan akka gartee waraana biyyaatti olii gad deemu jechuudha. Libanaan keessa waraanni humna qabu waraana Hizbollaadhaati. Kana yeroo hedduu irraa isinii himeetiin jira waan gartee akkas ta'aniifis dubagaa akka gartee waliigaltee ammaan tana godhan tanatti bikka waraanni Izrael gadhiisu kana waraana Libanaaniitu dhufee qubachuudhaaf ta'a jaaniitii odeessaa jiran. Akkasuma sanitti gaa wanni tuni yaada gaggaarii Iiraaniif yookaan taatu taate beekaa mootummaan Iiraan lolli Libanaan keessatti gaggeeffamaa jiru kuni lola dhaabbachuu qaba qofa odoo hin taane inumaatu akka gartee lafti Libanaan guututti gartee kabajamtuuf takkaa'u gartee territorial integrity kajaan jechuudha. Okay? Lafti isaanii guututti akka gartee kabajamtuuf. Waan kana hunda keessaa waan namni hedduun irraa haasootti hin jirre taniin isinii himu dursoo na dhagayaa jirtanii. Yoo kana dhagayaa jiraatan taate mallattoo naa godha. Akkanumatti gartee haasoon nama dhiba. Maaliif yoo isin na dhaga'utti hin jiraanne asirraa qaaquun gartee faayidaan qabdu beektanii.
taaptaap godhaa koppilingi godhaadha. Warreen ammaan tana dhufaa jirtanis dhiyaadhaa taaptaap godhaa koppilingi godhaa hin dhiisin halaal. Lolarra jirraa nuti warri tiktaakoon beekaa lolarra jirraa. Dubagaa marii warreen marii tole ayyee marii Switzerlanditti gaggeeffamaa jiru tanarraa qabxiilee namni hedduun irraa dubbachaa hin jirre garuu tan firii guddoo taate tani isinii himu injifannoo mootummaan Iiraan asirratti galmeessaa jirtu. Hogguun akkana isiniin jiru ani Iiraan deeggaraatiin jira jechuudha miti. Ani immoo dhugaa lafa jirtu irraan isinii hima. Wanni dhiibbaa guddoon Ameerikaan Iiraan irratti godhuu barbaaddu warri Izraelis wanni isaan godhuu barbaadan Iiraan akka gartee warreen access jaaniin takka gartee warreen isaan kana wajjin dhaabbatee lola irratti gartee lola hundarratti hirmaachaa jiru keessaafuu warra gartee akka Hizbollah kanaafaa akka isaan hin gargaarre akka gartee adda bahan akka guutumatti gartee isaan kun adda bahanii booda warri Israel Hizbollah tana kophatti hambifatee kophatti gartee isaan fixu. Sani ajandaa kanarratti gartee wanni silaa Israelii fi Ameerikaan godhuu barbaadan. Garuu mootummaan Iiraan yaada kana keessatti warra Hizbollah kana mogga dhiisuu odoo hin taane inumaatu marii tanarratti gartee walqixxummaa takkaa gartee center stageedha isaan kaayanii jiran. Akkana jechuun yoo gartee isin Hizbollah tana akka nu kabajanitti hin kabajne taate akka gartee nu wajjin lola kana dhaabuu barbaadanitti isaan irraa lola kan dhaabne taate ammaasis isaan kanaafis gartee beekamtii biyyaa san yookaan hin kennineef taate nuti marii isin wajjin hin goonuu jaaniin. Okay? Tanarratti mootummaan Ameerikaadhaa akka gartee bikka san isaaniif beekamtii guututti kennitee fi Iiraanii fi warreen Hizbollaadhaa akka dambaanetti marii tana keessatti akka gartee isaan kun inumaatu gartee qaama Iiraan akka ta'anitti akka beekamtiin kennamtuuf sanirratti Ameerikaan irratti hojjannaa jettee waliigalteeti jirti. Diiteelii marii tanaa silaa'uu warri akka Paakistaanii fi Qataar yeroo ammaan tanaa lafarratti hojjechaatii jiran. Yeroon gartee amma tana isinii himu gareen teknikiidha gareen gartee gatteessee negotiation guddaa ooftu ammallee Switzerland keessa ta'aniiti hojjechaa jiran. Warreen itti gaafatamoota gartee isaaniitu amma karaa biyyottan isaanii deebi'aa jira malee warri dhugaadhaan gartee marii tana takkaa'u waliigaltee tana gaggeessu ammallee irratti hojjechaa jiranii isin jechuudhaaf. Okay? Akkasuma sanitti namni waniin isinii wanta isinii himuu fi qabxii guddoon takka taana beeka. Maaliif Israel gartee akka amma dura pirezidantiin Ameerikaas dubbachaa turetti warri Israelis dubbachaa turetti Iiraanii fi Libanaan adda baasuu qabnaadha. Achi booda gartee akka barbaadanitti Libanaan tana haleeluu bira dabranii inumaatu gartee guututti isii tana dhabamsiisuu barbaadan. Okay? Tanarratti gartee Iiraan injifannoo guddoo galmeessiteeti jirti. Akkasuma sanitti gara Ameerikaatirraa qabxiileen takka tan mootummaan Ameerikaadhaa arra irraa haasawaa jirtu keessaa takka mootummaan Iiraan yeroodhaaf Hormuz bantee namayyuu gartee akka keessaafuu gartee gaazoonni addunyaadhaa olii gad akka deemu odoo isaan hafallee takkallee irraan furan. Itti aansuudhaan gareen warra IAEA jaaniin dhaabbanni warra Nikularaa addunyaadhaa kan amma dura mootummaan Iiraan jarreen kuni basaastoota Izraelii fi Ameerikaati jettee qubatti laachaa turte san amma immoo akka gartee biyya isaanii keessa seenanii yeroodhaan takkaa'uu gartee baatii lameen as deeman kana keessatti bikka Nikularaa warra Iiraan kana akka daawwatan takkaa'uu gartee akka laalan saniif hayyama gooteefiti jirti. Akkasuma sanitti wanni guddoon takka mootummaan Iiraan gara isaaniitiin tan gartee mootummaa Ameerikaatii wajjin itti walii galan jaanii gartee ta'uu odeessaa jiran nuti marii as deemtu marii guyyaa 60 as deemu takka immoo baatii lameen as deemtu tana keessatti bu'uura yaadaa takka gartee qabee irratti mari'achuudhaaf deeman san akkuma gartee vaayis pirezidantiin haasawaa turetti nuti bu'uura
hogguu gartee mana jaaran bu'uura dura tolfatanii nuti wanni ammaan tana goone bu'uura san jaaruudha. Bu'uura kanarratti yoo wal amannu taate gara gartee mana jaarutti achi tarkaanfannaa jeetii haasawaa jira. Kana keessatti maasis mootummaan Iiraan keessaafuu gartee qabxiilee ammaan tana barbaadan keessatti akka gatteessee waliin mari'attu. Hogguu akkana jaan yoo gartee isaan yaada Ameerikaan dhiyeessaa jirtu kanarratti beekaa isaaniitu injifatee jira. Tanammoo qabxii Ameerikaan gartee Iiraan irraa barbaadutu jira. Kanarratti gartee yoo isaan hanga ta'anii wajjin mari'atan taate Iiraaniif karaa ikoonomiitiin karaa daldalaatiin waa hedduudhaan gartee ni gargaaraadha. Kana keessa infraastiraakcharii kaampaanoonni biyyootan Arabaa, Qataarii fi Yuunaayitid Arab Imireet illee amman tana gaaffii keessa jirti. Garuu immoo wanni gartee guddoon vaayis pirezidantii ministeerri hajaalaa Ameerikaadhaa gara gartee jiddugaleessa bahaa deemuudhaaf deemu biyyootan akka Kuweetii fi Bahareen Yuunaayitid Arab Imireet biyyootan kana gara gartee Qataaritti dhiheessee akka Qataarii wajjin Iiraan keessatti investii godhan. Akkasuma sanitti reefuun tana tireejeriin Ameerikaadhaa akkaataa Iiraan gaasa isaanii gurguratanis ibsaniiti jiran. Kana keessa wanni gartee guddoon takkataa Ameerikaan irratti hojjechuu barbaaddu tan waa'ee nikularaati. Iiraan nikularaa akka ifii isaaniitiif hin jaaranne ammaasis enrichmentis akka hin goone. Namni hedduun gartee warreen Ameerikaa qeeqaa jiruu fi akkasuma sanitti badii Iiraan hojjete takka gartee injifannoo ija Iiraan harkatte ja'anii tan dubbachaa jiran takka mootummaan Iiraan lola kana durattis takka gartee odoo JCPOA irratti addan bahin wanni isaan nikulara ja'anii tolfatan takka illee hin turre. Garuu eega pirezidantiin Ameerikaadhaa waliigaltee amma duraa san diige qofa warri Iiraan nikulara isaanii irratti haalaan hojjetanii ja'anii tigaa isatti mootummaa Ameerikaatti qubalaachaa jiran jechuudha. Amma gaa wanni itti aantu akkaataa pirezidantiin yaada gartee deemaa jiru kana pirezidantiin biyya Iiraan gara Paakistaan dhufee guyyaa boruu marii wajjin godhuudhaaf deema. Kanarratti gaa waan qabxiilee gurguddoo gartee ta'e inni qoftiin irra murteessuu danda'utu jira. Qabxiilee tana guyyaa boruu gartee mariin warra Paakistaanii fi akkasumas pirezidantii gidduutti gaggeeffamuudhaaf teessi. Amma gaa kana jechuun maali? Eega gartee bu'uura mariidhaa tana lafatti tolfatan booda tartiibatti aantu takka gartee marsaa lamataatiif qophaa'uudha. Akka gartee odeessaa jiranitti qabxii duraa, qabxii shanaffaadhaa, qabxii 11ffaatii fi qabxii 13ffaa irratti walii galaniiti jiran. Keessaafuu gartee akkaataa fireemiin takka gartee wanni gaa itti walii galan kuni itti tarkaanfachuu danda'u. Amma gartee wanni haftee marsaa lamadaa keessatti waa'ee nikularaatii fi waa'ee hormuus kana qacellotti irraa haasa'uudha. Akkaataan isaan barbaadanitti mootummaan Iiraan guutumaa guutuutti gartee nuutu dhuunfataa akkasumatti kafallii gartee warreen olii gad deemu kuni takka gartee kaampaanoonni gaazaa akka nuu kafalan ja'anii dubbachaa jiran san mootummaan Ameerikaadhaa ka irraa dhorkuudhaaf deemtu hin fakkaattu. Garuu immoo akkaataa gartee sarvisii takka gartee waan kafallii silaa kafaluu qaban san irratti isaan gargaartu immoo dubbachaati jiran ja'aniiti odeessaa jiran. Tan gartee waan pirezidantiin Ameerikaadhaa kalee dubbachaa jiru tan gartee warri Iiraan guutumaa guututti nikulara isaanii dhiisuu qabanii san akkuma gartee kaleellee isinii hime pirezidantiin isaanii pirezidantiin biyya Iiraan dubbateeti jira. Waa'ee nikulara enrichmentiidhaa takka gartee nikulara nagayaa kan meedikaalaatii fi waa'ee fayyaadhaatiif adda addaa kana itti fayyadamu akkasumas waa'ee kurreentiidhaa nu dhorkuu hin danda'anii kuni mirga keenyaa jedhee dubbateeti jira. Kan inni gartee ammaan tana dura asbaanii irraa dubbachaa jiran tan boombii itti tolfatan. Ameerikaanis san didaa jirti. Warri gaa Ameerikaa odoon taane warri Izrael sani ta'e isaan didaa jiran. Okay? Tana keessatti qabxii guddoon takka gartee taniin isinii himuu barbaadu mariin tuni yeroo gabaabduu keessatti akka gartee diigamuudhaaf teessu namni hedduun waan lafatti gartee irraa haasawaa jiraniif jecha dhugaa hin fakkaattuu ja'aniiti gaa odeessaa jiran. Akkana jechuun isaanii maali?
mootummaan Israa'el wanni isiin barbaaddu lafa isaanii babal'ifachuu takka ammoo Greater Israel waan jedhaniin san jaaruu. Amma gaa lafa gartee isaan Libanaan keessatti fudhatan tana raa yoo if duuba deebi'an taate yoo lafa tana gadhiisanii gartee kan Libanaan keessaa bahan taate ajendaa isaanii tan duraan itti qophaa'an sanirraa if duuba deebi'uudha takkaa'uu ajendaa Greater Israel sanirraa if duuba deebi'uudha jechuudha. Okay? Kuni isaan biratti fudhatama hin qabu jaaniiti odeessaa jiran. Kan ammaas gartee wanni dhugatti haalaan nama shakkisiisu keessaa guyyaa irraan tanaa namtichi gartee itti gaafatamaan security biyya Israel Ben Gvir kajaaniin kan gartee na duubatti agartan kuni ibsa bal'aa reefuun tana miidiyaadhaaf godheeti ture. Akka inni jechaa jirutti nuti ummata Israel akka isin boochuu ittiin dhiifnu yoo haati Israel takka haboochu taate haati Libanaan dhibbatti gartee takkaa'uu dhibbaatamaan akka boochu goonaa takkaa'uu nuti inumaa gartee magaalaa Beeruutillee gartee guututti barbadeessuu qabnaa jedheeti gartee dhaadannoo adda addaa dhiyeessaa jira. Akkana jechuun maali? Marii gartee Ameerikaa fi warri Israa'el lafarratti gaggeessaa jiran kuni marii fiinxa gartee akka rifeensaatti ammallee qabamtee dhaabbachaa jirtu jechuudha. Takka ammoo akka gartee yeroo gabaabduu keessatti hara lolaa deebuudhaaf deeman. Okay? Odoo mariin gaggeeffamaa jirtu Ameerikaa fi warri Iraan walii galle jedhanii gartee odoo dubbachaa jiranii ministeerri biyya takkaa as bahee gartee hogguu dhaadatu. Lola gartee jabaa biyya Libanaan keessatti gaggeessuu qabna, ummata isaanii fixuu qabna, magaalaa guddittis gartee haareetti irra deddeebinee dhukaasaan takkaa'u gartee guututti barbadeessuu qabna hogguu jiru. Isinuu gartee isinitti haa mul'attu waan inni jechaa jiru. Wanni inni jechaa jiru gabaabinatti wanni gartee Israa'el fi wanni Ameerikaadhaa fi warri Iraan godhaa jiran kuni nu biratti uumaa takka illee jijjiirama hin qabudha. Kana keessa maasis wanni jirtu maali? Mootummaan Israa'el wanni gartee isaan gatta'anii xaliyaan isaan mallatteessanis hin jirtu. Asirratti gartee akka paartii takkaatti dhiyaatanii yaada isaanii gumaachaa hin jiran. Wanni takka ta'e isaan godhaa jiran ajaja gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa garagaa piraayim ministeraatii fi warreen biraatiinis haasawee akka isaan yaada kana fudhatanii fi takkaa'u gartee mariin tuni akka itti idamtu irratti gartee waan isaan gaafachaa jiruuf jecha isaan ammallee gartee nuti marii tana keessa hin jirru jedhanii kaanii Libanaan haleeluu ni danda'anii jedhaniiti odeessaa jiran. Hogguun akkana isiniin jiru gabaabinatti arraan tanaaf mariin Iraanii fi warra Ameerikaa jidduutti haa gaggeeffamtu takka ammoo warreen jiddu galeessa ba'aa jidduutti haa gaggeeffamtu. Dhugaan jirtu lolatti deebuun isaanii waan hin oolamne. Kanaafuu gartee hogguu lolatti achi garagalan takkaa'uu warri Israa'el haareetti deemanii yoo gartee magaalaa Libanaan tanaa magaalaa Beeruutii fi bakka adda addaa haleelan taate mootummaan Iraan yeroo gabaabduu keessatti ni haleelti. Fakkeenyaaf hogguun akkan isiniin jiru torbaanuma irra dabarre kana warreen Israa'el Libanaan keessa bakka hedduudha haleelaa turan. Inumaatu warreen Iraan nuti marii tanarratti hin hirmaannu ja'anii guyyaa lamaaf hafanii turan jedhee isinii himeetiin ture. Inumaatu gartee bakka warreen Iraan Israa'el akka ajaa'ibaatti gartee haleeluu ka'an irratti pirezidantiin Ameerikaadhaa bilbilaan warra Paakistaanii fi Qataar itti bilbiluudhaan haalaan isaan kana rakkuudhaan inumaatu gartee waan feetan godha horiidhaas kannaa fi akka isaan deebi'anii Israa'el hin haleelle godhaadhaa je'eniiti haleelaarraa isaan olche. Okay? Horiillee kannaniif irraa hafaniiti jiran. Garuu gartee wanni as keessatti nama kana gartee keessaafuu hoggaa gareen Paakistaan tuni akkanatti gartee jidduutti gartee waa dubbachaa jiranii fi akka dippiloomaasiitti gartee olii gad oofaa hogguu jiran kana rakkoon isaan qabattee jirtu rakkoo biyyoota lameen jidduutti dhugaa jirtu gartee himuudhaati. Akkasuma sanitti maasis isaan kuni nageenyi akka jiraatu biyyootan Iraanii fi Ameerikaa qofaaf odoo hin taane Suudi Arabiyaa fi Qataarii fi biyyootan ifii isaaniitiifis waliin karaa gartee hariiroo waraanaa godhaa jiraniifis hojjechuuf jiran jechuudha. Okay?
Karaa sanitti gartee hubaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Guutumatti gartee qabxii itti aantus ittiin dabra warreen amma dhufaa jirtan dhiyaadhaa isiniin jenna harka keessaniin taap godha koppii liinkii godhaadha. Okay, qabxii itti aantu taniin isinii himuu barbaadu keessaa tanarraa dubbannee jirra. Qabxii takka taniin gartee isinii himuu barbaadu keessaa akkumaan guyyaalee muraasa dabre kana isinitti himaa turetti mootummaan Israa'el naannoo Gaazaa keessatti lola jabaa akka gaggeessaa jirtu irraa haasofneeti jira. Guyyaa har'aan tanaatis Gaazaa Sitii keessatti waraanni Israa'el akkuma beekanitti samiirraan bakka adda addaa haleeluudhaan nama hedduu fixan jedhanii warreen gartee sooshaal miidiyaa adda addaarra jiran viidiyoodhaa fi footoolee agarsiisaatii jiran. Akkuma gartee tartiiba amma dura itti fayyadamanitti har'aan tanaas akkuma gartee na duuba gartan kanatti gama kanaan yoo laaltan bakka Gaazaa Sitiidhaa hogguu haleelan waan gartee double tap jedhaniin bakka takka haleelanii hogguu gartee namni nama gargaaruudhaaf warreen toora san jiru warreen haleelame kana gargaaruudhaaf bakka sanii caan irra deebi'aniiti gartee haleelan jechuudha. Akkasitti gartee double tapiidhaan nama hedduu warreen ambulaansiitii fi warreen naannoo sanii gartee irra deebi'anii haleelaatii jiranii. Kana silaa'u miidiyaaleen irraa odeessaan jiran garuu immoo wanni nama ajaa'ibsiisu irraa ceasefire jira jedhaniiti odeessaa jiranii. Amma eega gartee ceasefireen warra Israa'elii fi Hamaas gidduutti godhamte amataaf deemti. Garuu amatuma kana keessatti yoo xiqqaate eega ceasefire godhan booda nama hedduudhaatu gartee dhumaa jira. Okay, tana gartee akkasitti quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Akkuma gartee durarratti isinii himaa ture guyyaa barurraa eegalee ministeertichi haja alaa Ameerikaadhaa takkaa'u gartee sekireetarii isteetiin Maarko Ruubiyoodhaa kara giddu galeessa bahaa akka deemuudhaaf deemu isinii himeetiin jira. Wanni gartee guddoon biyyootan giddu galeessa bahaa kana dhaqee inni mari'achuudhaan deemu keessaafuu biyyootan akka United Arab Emirates, Kuwait fi Bahareen jarreen kanaan akka Qataarii fi Suudi Arabiyaatti isinis Iraanii wajjin hojjedhaadhaa je'anii isaan kana konvensi godhuudhaaf takkaa'u gartee yaadoota isaanii itti gurguruudhaaf keessaafuu marii ammaan tana mootummaan Ameerikaadhaa biyyootan biyya akka Iraanii wajjin godhaa jiran kuni Bahareenii fi Kuwait akkasumas sanitti United Arab Emirates warra Ameerikaa cinaa dhaabbatee lola kanarratti hirmaachaa ture. Inumaatu gartee warreen mootummaa Iraan tana haalaan qeeqaa ture jechuudha. Amma mootummaan Ameerikaadhaa meegaa garagalleetii garagalaa jechuun ni barbaaddi. Akkasuma sanitti isinillee gartee akka Qataaritti biyya Iraan tanatti investi godhaadha. Maallaqa doolaara biiliyoona 300 ol kan jedhanii odeessaa jiran san akka gartee irratti hirmaatanii fi gaafachuudhaaf deemanii jedhaniiti odeessaa jiranii isiniin jechuu barbaadu. Itti aansuudhaan oduun isinii himu tan gartee guddoon haleellaa warreen Yukreenii fi Raashaan walirratti gaggeessaa jiran. Guyyaa irraan tanaa qofatti mootummaan Raashaadhaa akka jechaa jirtutti yoo xiqqaate duroona Yukreen 300 ol ukkaamsinee takkaa'u buufneeti jirraa jedhaniiti odeessaa jiran. Akkasuma sanitti warreen Yukreenis haleellaalee adda addaa biyya Raashaa tana keessaa fi naannoo Raashaan boodarratti injifatte kan duraan Yukreen turan sanis haleellaati jiran. Keessaafuu waan akka gartee bikka Gaazaatii fi bikka waraanaa tan ja'an jechuudha. Akka gartee miidiyaaleen arraan tana gabaasaa jiranitti warreen Yukreen bikka Raashaan duroonan itti tolchituu fi misaayilota walitti hidhan
faaktarii takka haleeluu isaanii akkuma gartee na duuba gartan kanatti ibiddi achisan bikka sanirraa ha'u samii hunda gartee inuma haalaan gurraachumsaati jira. Kunigaa akkuma warreen Ukraine kuni lola Raashaa wajjin isaan lola Raashaa wajjin godhaa jiran kana daranuu jabeessanii itti fufuu barbaadan. Keessaafuu mootummaan Raashaadhaa warra Yuuroopiitii wajjin akkasuma sanitti gartee wanni pirezidantii Prime Ministeritti biyya UKdhaa arraan tana hojii isaa itti gadhiises waan inni gartee lola Ukraine kanarratti xiyyeeffatee waan biyya isaa irraanfateef jechuudha. Gartee warreen namni hedduun akka gartee inni kuni inumaa waanuma warra Ukraine malee waan biyya isaa tana quban qabneef keessaafuu gartee rakkoo ikoonomiidhaatii fi waa'ee immigireeshinaa irratti akkasumatti gaa arraan tana mootummaan Raashaatis gara isaaniitiin haleellaa arraan tana warri Ukraine nurratti gaggeessaa jiru kana keessaafuu pirezidantiin isaaniitis akka gartee kafallii jabduu akkuma warreen warra gaa paartii naatsii ta Jarman sanii wajjin hidhatanii hojjechaa jiran jarreen kunis amala akkasiisan qabanii akka gartee isaan kana waan balleessaniif kafallii guddoo kafalanitti hin dhiifnu jechuudhaan mootummaan Raashaadhaa dhaadachaa jirti. Kanaafis yeroo gabaabduu keessatti deebii goonaa fi yaanitti dubbachaa jiran. Inumaatu mootummaan Raashaadhaa akka jechaa jirtutti haleellaan itti yaantutuni tunta diroona qofa odoo hin taane inumaatu tan misaayilota gurguddaadhaati. Akkuma gartee torbaan dabre isin haleellatti tasan caaltu gartee deebii isinii godhuudhaaf teenyaa jaaniiti odeessaa jiraniin isinii jechuu barbaadu. Akkasuma sanitti itti aansuudhaan akkuma gartee yeroo takka takka gartee waan deemaa jiruu fi kana isin garsiisutti guyyaa haleedhaa gareen warra Iiraan Los Angeles keessatti geema taphachaati turte. Dhugaa dubbachuudhaaf geema san waa xiqqoo laaluudhaan ture yeroo toora galgalaati. Mootummaan gareen warra Iiraan hoggaa Los Angelesitti taphattu. Inumaatu gartee akka nama Iiraanitti taphachuu jirutti deeggartoota hedduu harkatanii deeggartoonni gartee akka malee isaan kana deeggaraati turan. Geema isaanii san keessatti garuu hin moone garee biyya Beljeemii hojii taphatanii duwwaatti ba'anii geema san boodagaa gareen warra Iiraan bikka gartee laakarruumii bikka huccuutti jijjiiratanii fi qaamatti dhiqatan sanitti xalayaa harkaan barreessaniiti warra gartee Los Angeles guututti haalaan akka gartee dinqisiifatanii fi inumaatu akka galatoonfatan isaaniif gartee dhaamsa kana dabarsaniiti turanii. Dhaamsi isaan dabarsan kuni guyyaarraan tanaa sooshaal miidiyaa adda adda irra gartee akkanatti olii gad deemaa jira. Egaa akkanatti akka gartee ammaan tana isaanitti odeessaa jiran akka gartee jarri warri Iiraan kuni geema lamadaa kanarratti itti dhiyaachaa jiran dhugatti gartee maaliif yeroo amma duraa wanni gartee isaan kuni waan fiifaan nurratti dalagee fi akkasuma sanitti mootummaan Ameerikaadhaa nu goote jaanii yaadota garagaraa gartee gara fiifaadhaatti kompileen godhaniiti jiran. Kana jechuun keessaafuu gartee bikka isaan hoteela isaan qubatanii fi inumaatu gartee as dhufanii taphatanii daddafanii bahuu qaban jaanii gartee irratti mootummaan Ameerikaadhaa dubbatte sanillee akka gartee fiifaan waan isaan kana hin gargaarinitti gartee dubbachaa jiranii. Garuu immoo geema lamadaa kanarratti akkanatti gartee xalayaa barreessanii warra Los Angeles dhugatti gartee akkuma nama Iiraanitti taphachuu jirutti gartee fakkaatti. Hedduu gartee namni isaan kana deeggaraa akka jiran akkasuma sanitti gartee akka mootummaan Ameerikaadhaa isaan kanarratti dhiibbaa godhaa jirtu miti jaaniiti warreen adda addaa yaada isaanii dhiheessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Akkasumatti egaa oduulee biraati isiniifin qabaa harka keessaniin garuu taaptaap godhaadhaa koppiliin godhaadhaa.
Okay, oduu itti aantu taniin isin himuu barbaadu. Maalio, Jawaariitu mana banate? Jawaar jettanii barreessaa jirtan maali? Laayivii jira? Oduu dabarsu jira maal irraa haasa'u jira? Viidiyoo Jawaar jennaan viidiyoo ibsaadhaa tokkoon arkee ibsaa abbaa jaalalaa viidiyoo isaa namaatu natti ergee anilleen arkeetiin jira. Ibsaan abbaa jaalalaa yaada bareedaa tokko gartee dubbachaa ture kalee. Jawaar maal gartee mana asliitii godhaa yoo gartee mana aslii hadaqoo taate akka gartee warra naannoo takkaa gartee polotishaana naannootti gad deebi'ee akka gartee Abiy wajjin walii booda wal cinaa dhaabbatee gartee falmuu hin danda'u jeeti gartee yaada san dhiheessaa ture. Maalirraa haasa'u jiranoo? Namayyuu seenaniitti yaada dhiyeessu jiranii? Okay. Let's see. Okay. So, akka gartee guyyaa kaleedhaa mootummaan Ameerikaadhaa warra Iiraan itti sodaachisaa turtee fi akkasuma sanitti pirezidantiin Ameerikaadhaa gartee yaadota gargaraa kan inni dubbachaa ture sani ilaalchisee gareen warra Iiraanis gama gartee dippiloomaatota isaaniitiin yaadota isaanii dhiyeessaniitu turan. Okay. Hogguu gartee irraa haasoon keessaafuu rakkoo ammaan tana deemaa jirtu kana ilaalchisee mootummaan Ameerikaadhaa waan gartee akkuma duraanitti Iiraan sodaachiftee waan feete arkattu takkaa'u gartee marii as deemaa jirtu. Kanarratti gartee waan isaan godhaa jiranii wajjin waan wal dhabaa jirtu. Akka gartee mootummaan Iiraan jechaa jirtutti nuti waan lolaan arkanne takka gara dippiloomaatiitti dhabuudhaaf hin dhufne takkaa'u gartee jabaanneeti itti fufnaa jechaa jiran. Okay? Kanarratti gaa gareen keessaafuu gartee dippiloomaatonni warra Iiraan ifatti gartee wanni isaan dubbachaa jiran mootummaan Ameerikaadhaa akkuma gartee amma duraa sanitti lola keessa nu sodaachisaa ammallee gara gartee dippiloomaasiitti oggoo hojjechuu jirrus nu sodaachisaniiti gartee waan biraa arkachuu barbaadanii takka immoo harka irra olaanaa arkachuu barbaadanii kun hundinuu waan hin taane jaaniiti gartee akkuma na duuba gartan kanatti yaada isaanii dhiyeessaa jiranii isiniin jechuu barbaadeeti. Okay? So, okay. Akkasii. Hin beekne egaa ajandaa isaan irraa haasawaa jiranii. Akkana fakkaatti waa hundaafuu oduuni egaa ammaaf akkana fakkaattu gartee asumarratti hin dhaabaa. Isinillee gartee warreen deemtanii achi dheeyxanii wanta godhuu barbaaddanis deemaa seenaadha. Guutumatti boodaniin dhufa sa'a booda xiqqoo booda maaliifii oduu hedduudhaatu jirataniin gartee ammaan tana carraa harkadhee irra dhaqinii hogguun as deebi'ee irraa ni haasofna tan Tarkiidhaa tan warra Ijiptii fi akkasuma san Itoophiyaa keessattis waan deemaa jiru waa hedduudhaatu deemaa jira. Ammaaf wal dhiifneeti gartee booda walitti deebinaa nagee jiraadha.